Akkam jirtu hordoftoota barumsa afaan Oromoo. Barumsa keenya kutaa lammaffaa darbe keessatti waa'ee uumama sagalee bal'inaan barachuun keenya ni yaadatama. Barumsa sana keessattis sagalee bakka lamatti qoonnee kan ilaalle yoo ta'u, isaanis sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa bal'inaan baranne turre. Kutaa sadaffaa kana keessatti ammoo jecha ijaaruu baranna. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan iimeelii keenyaa fi karaa feesbuukiitiin nu barreessuu dandeessu. Suur-sagalee yookiin viidiyoo barumsa keenyaa kana yeroo hunda argachuudhaaf YouTube irratti Ambo Times Tube kan jedhu subscribe gochuu hin dagatinaa. Jecha ijaaruu. Akkuma kutaa lammaffaa keessatti dubbannee turre, sagaloota kutaa lammaffaa keessatti baranne sana walitti fiduudhaan yookiin walitti qindaa'essuudhaan akkaataa hiika qabaachuu danda'aniin walitti fiduudhaan jecha ijaaruu ni danda'ama. Jechoonni nuti sagalee walitti finnee ijaarrus afaan Oromoo keessatti jecha hiika qabu ta'uu qaba. Akkuma feeteedhaan sagaleef sagalee walitti fiduudhaan jecha afaan Oromoo keessatti hiika hin qabne ijaaruun jecha ijaarre jechuu miti. Jechi ijaaramuu afaan Oromoo keessatti hiika kan qabu ta'uu qaba jechuudha. Sagaleen yeroo qindaa'an garuu akkaataa jecha afaan Oromoo keessatti hiika qabuun ta'uu qaba. Sana hin taane taanaan jecha miti jechuudha. Sagaleewwan gabaabaan jecha ijaaruu. Kutaa darbe keessatti sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa adda baasnee barannee turre. Sagaloonni achi keessatti baranne sun jecha ijaaruuf kan nu gargaaran jechuudha. Kanaafuu achi keessaa sagalee gabaabaa fi sagalee gabaabaa walitti finnee akkaataa jecha afaan Oromoo keessatti hiika qabu itti uumuu dandeenyu baranna jechuudha. Jechi gabaabaan yeroo barreeffamu qubeen dubbachiiftu tokko qubee dubbifamaa dursee yookiin qubee dubbifamaa itti aanee yoo barreeffame jechi sun jecha gabaabaati jechuudha. Fakkeenya haa ilaallu. Sagalee la jedhuu fi sagalee faa jedhu walitti finnee lafa jecha jedhu arganna. Afaan Oromoo keessatti jechi lafa jedhu hiikni isaa maal akka ta'e eenyumaafuu ifa jechuudha. Nama afaan Oromoo beeku lafa jechuun maal akka ta'e ni beeka jechuudha. Kunis sagalee la fa walitti naafin lafa a la ala jechuun mana ala jechuudha. Mana keessa kan hin taane jechuudha. Sa na yeroo walitti dubbisu sana. La mala jechuun tooftaa jechuudha. Jara jechuun isaan jechuudha. Nama qaama sadaffaatti agarsiisuudha. Kanaafuu jechoonni afaan Oromoo keessatti haala kanaatiin ijaaramu jechuudha. Sagalee fi sagalee walitti fiduudhaan. As keessatti garuu sagalee gabaabaa fi sagalee gabaabaa walitti fiduun akkaataa itti jecha hiika afaan Oromoo keessatti qabu itti uuman asirraa ilaaluun ni danda'ama. Kanneen kaanis fakkeenya biroo ilaaluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf mana jechuun kan namni keessa jiraatu jechuudha.
na ma na ma nama nama bo na bona a na ana mu ka muka muka jechuun biqiltuu jechuudha. Isaan kun hundumti jechuun asirratti jiran hiika mataa mataa isaanii ni qabu. Hiika hin qabu taanaan jechi uumame sun jecha afaan Oromoo miti. Kanaafuu jechi sun jecha sirrii miti jechuudha. Kanaafuu hiika kan qabu afaan Oromoo keessatti sagaloota walitti qindeessinee jecha hiika afaan Oromoo keessatti qabu ijaaruudha jechuudha. Akkaataan itti walitti qindeeffamu, akkaataa qubeensaa yeroo qindaa'u sagaleen isaan dheeratamu hin gabaabbata kan jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Sababni isaas sagaleen yeroo qindaa'u dheeraa yoo ta'e, gabaabaa yoo ta'e jecha ijaaru sana irratti hiika biraa yookiin hiikaa kan qabne taasisuu danda'a. Kanaaf xiyyeeffannoodhaan of eeggannoon jecha yeroo ijaarru sagalee barreessuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma luka otoo lama iddoo kanatti taasisnee luukaa ta'a jechuudha. Lama iddoo kana yoo ta'u luukaa ta'a. Luukaan hiika qaba afaan Oromoo keessatti hin qabu. Kanaafuu jechi luuka jedhu sun hiika waan hin qabneef jecha hin jedhamu jechuudha. Kanaaf of eeggannoon ilaaluun barbaachisaadha. Yeroo dubbannu, yeroo sagalee keenya baasnu hin dheeratamoo jechi sun hin gabaabbata. Namni afaan Oromoo beeku barreessuun dura jechi sun hin gabaabbatamoo hin dheerata. Fuulduratti hin gabaabbata. Yeroo sagaleen lammataa ni tokkoffaa akkam hin dheeratamoo hin gabaabbata kan jedhu qorree ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Dhufe ammatoo asitti lama taasisnee kun immoo faa fi ee taasisnee sagaleen kun gabaabbata. Asii otoo lama taasisnee hin dheerata jechuudha. Isoo walitti finnee lama iddoo kana taasisnee dhuufeedha. Dhuufe jechuun maal jechuudha? Hiikni isaa walii galatti jijjiirame jechuudha. Jecha biraa ta'e. Jechi sun afaan Oromoo keessatti hin qaba hiika. Dhuufe jechuun dhuufee jechuudha namni tokko. Sanaafuu dhufe jechuu fi dhuufe jechuun sun garaagarummaa haga kana qubeen tokko uumuu akka danda'u asirraa hubachuun barbaachisaadha. Kanaafuu xiyyeeffannoodhaan barreessuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf isa qubee kana yoo daballe iddoo kana yoo taasisne hiikni isaa dhuufe jechuudha. Dhuufe jechuun fi dhufe jechuun hiika aga kana garaagarummaa akka qabu beekuun barbaachisaadha. Kanaafuu of eeggannoodhaan jecha yeroo barreessinu of eeggannoo guddaa godhuu qabna. Xiinxaluu qabna. Jechi sun dheerachuusaa gabaabbachuusaa osoo barreessin dura barreessinees ilaaluu qabna. Sirrii ta'uusaa dhiisuu jechuudha. Waa'ee sagalee gabaabaa kanuma irratti yoo xumurre jechoonni biraas sagalee gabaabaan kan uumaman hedduun waan jiraniif isaan shaakalaa deemuun barbaachisaadha. Barreessaa, shaakalaa, dogoggora qubee akkaataa kanaatiin hir'isaa deemuun hin danda'ama. Yeroo hundammoo xiyyeeffannaan barreessuun barbaachisaadha. Namoonni tokko akka feeteedhaan waan barreessaniif ittuma barteetti ta'ee yeroon isaan otoo beekanillee jecha hiika hin qabnee fi jecha hiikni isaa ka biraa ta'e fa'aa yeroo barreessan ni argina. Fakkeenyaaf magaalota tokko keessatti baga nagaan dhufte jedhanii barreessan. Baga nagaan dhuftan jechuu barbaadanii
baga nagaan dhuuftan jedhanii yeroo isaan barreessan ni argama. Sun immoo arrabsoodhas haga kana jijjiirama guddaa fiduu waan danda'uuf of eeggannoodhaan barreessuun barbaachisaadha. Sagaleewwan dheeraan jecha ijaaru akkuma dura jenne sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa kutaa lammaffaa keessatti baranne sanaan finnee akkaataa sagaleota sana afaan Oromoo keessatti hiika qabaachuu danda'aniin walitti qindeessuudhaan jecha uumuudha. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaas waliin makuun sagalee dheeraa fi dheeraa waliin qindeessuudhaan akkaataa jecha sanaatiin barreeffama waan ta'eef jechi bu'uuruma sanaatiin sagaleen dheeraas qubeen dubbachiiftuu qubee dubbifamaa dursee yookaan qubee dubbifamaatti aanee lama ta'ee yoo dhufe sagaleen sun sagalee dheeraa jedhama. Kanaafuu fakkeenyaaf yoo ilaalle laa faa laa faa walitti yoo dubbis laafaa laafaa jechuun maal jechuudha? Kan humna hin qabne jechuudha. Kanaaf amma otoo aan iddoo kanatti tokko ta'ee iddoo kanattis tokko ta'ee hiikni isaa garkam deema jechuudha? Sagalee gabaabaa keessatti dura kan baranne sana lafa kan jenne sanatti deema jechuudha. Laafaa. Kanaaf of eeggannoodhaan barreessuun barbaachisaadha. Raa dheeraa dheeraa jechuun lafarraa ol ka'iinsa kan qabu jechuudha. Hiika qaba afaan Oromoo keessatti jechuudha. Mooraa 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 jechaan dallaa jechuudha. Kan horiin itti galan yookaan kan manatti ijaaramu mooraa jedhama. Daraaraa daraaraa jechuun abaaboo jechuudha. Osoo asitti aan lama ta'ee raa ta'a. Asitti aan lama ta'a jechuudha. Daraaraa jechuun hiikan qabu. Kanaaf of eeggannoon kan nu barbaachisuuf kanaaf jecha ijaaruu irratti dogoggora waan uumamuuf himni nuti ijaarrus kan dogoggoraa ta'uu danda'a. Hiikni jechi sun qabu hiikni isaallee jijjiiramuu danda'a. Kan afaan Oromoo keessa hin jirre jecha afaan Oromoo keessa hin jirres ta'uu danda'a. Akka waliigalaatti immoo jechi sun hiikni isaa yoo jijjiiramu hima keenya keessattis ergaan nuti dabarsuu barbaannu isoo hin darbiin hafa jechuudha. Daaraa jechaan haftee ibidda yeroo boba'u hafteen hafsuun lafatti maal jedhama? Daaraa ta'a jechuudha. Mukti sun boba'ee daaraa ta'a yookaan muka waan biraas ta'uu danda'a. Daaraa ta'a jechuudha. Daaraa jechuun haftee ibiddi riizaltii yookaan immoo bu'aa ibiddaa maalidha? Dhumni isaa daaraatti fafaa jechuudha. Isatu daaraa jedhama. Afaan Oromoo keessatti hiika ni qaba. Kabira jaamaa jechuun kan hin argine yookaan ija kan hin qabne ta'uu danda'a. Faanaa jechuun yeroo farda yaabbatan kan luka keessa kaawwatan faanaa jedhama. Kan irratti hojjetanii fardattiin qabatan jechuudha. Lukaan kan qabatan sun faanaa jedhama. Daama jechuun maalidha? Kun halluu fardaa kan ibsudha. Oromoo keessatti kun halluun fardaa daamaa, daalee, asittis daalee, daalee,
daalee isaan kun beekamoodha jechuudha. Halluu fardaati. Jabinni fardaallee halluu isaaniitiin adda baheet ni beekama. Abbaa daamaa, abbaa daalee jedhanis Oromoon ittiin of jaju. Kanaafuu jechoonni kun hiika qabamoo hin qabu kan afaan Oromoo keessatti jennee ilaaluudha. Akka feeteen ta'u hin qabu. Moofaa, 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 moofaa jechuun haaraa kan hin taane. Osoo amma oo tokko asii balleessine asiis oo balleessine jechuudha. Oo tokko asii balleessine maal ta'a? Moofaa, moofaa jennee dubbisna. Moofaa jechuun hiika qabaa? Hin qabu. Kanaafuu jechi kun jecha afaan Oromoo miti. Afaan Oromoo keessatti moofaa jetteetoo barreessite maal jechuu akka barbaadde namni siin hubatu. Doofaa, doofaa, doofaa jechuun wallaalaa jechuudha. Laa, waa, daa, alaawadaa, alaawadaa. Alaawadaa jechuun maal jechuudha? Kan nyaata itti kutaa nyaatatti qopheessan yookaan saafaan Amaariffaatiin kushinaa jedhamu kun alaawadaa jedhama. Afaan keenyaatiin jechuudha. Kuni amma as keessatti aan sagalee gabaabaati. Isaan kaan garuu laanis, waanis, daanis sagalee dhedheeraadha. Akkaataa kanaatiin sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa akkaataa dubbiitiin walitti qindeessanii jecha hiika qabu uumuudha. Kanaafuu as keessaa amma qubeen tokko otoo hir'ate jechi kun akka jiruun jecha biraas ta'uu danda'a yookaan immoo jecha hiika hin qabne uuma jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota barumsa keenyaa. Barumsa keenya har'a asuma irratti kan dhaabnu yoo ta'u, haga barumsa keenya kutaa itti aanutti wal arginutti kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman dubbisaa, jechoota achi keessatti barreeffaman sirrii ta'uu fi ta'uu dhiisuu isaanii qoraa, barreessuu fi dubbisuu shaakalaa. Haga barumsa keenya kutaa itti aanutti wal arginutti nagaatti.